deettu irraa kafalee sii galee yoo isin biyya galtallee biyyaa galtu yoo waraqallee sirreessuu fi dandeettan sirreessaa piroosesii Awustiraaliyaa eegalaa fi jedhee deeme. Namichi sun jechuu ilma qabsaa'eeti namichi sun jechuu. Siraa jaajaasan gammadaa jedhama. Dhaabadhu mee tokkiin dalagu taaptabaa gootu Oromoo. Koi, taaptab godhaa fi mee oduu cima torkaanu qaba. Taaptab godhaa guys. Tiyaar. Awwal durbii hin saggatin. Sema. Wallahi. Mucayyoo lama deemtu Awurooppaa. Abo yoo libba qirxii lama naan kennin hin dhoosin ana himii jedhe. Sagatee husha abo an abdi maxayyii waaqoo kana gin. Turkii kiyya moo kaisaan? Amma atillee ashitti yoo jibaaletti dhalatte abdi. Ara guys. Ni Turkii kiyya dalagu kiyyaa. Yoo ashitti namoosisin hini mudhimma dummukattiisanii. Namoota kaakinu. Please kiyyaari na shopping koi. Mucayyoodha mucayyootu Awurooppaa Awustiraaliyaa deemuufi. Ishi siyaamoo sanii deemataa godhaaf hime kiyyaari. Wayne ni Turkii kiyya. Oromoo miqqanya. Ati neetworkii keessa reeffadha abbo yookaan siim kaardii si fidee dhufu. Ni mulla. Halkanii ree. Taap godhamee achi laal argitee gaafa san garuu. Ina laal. Dhagee laal. Ashitti laal dhagee. Miyuutu godha isinirra deemaati koppiliinku godha taaptaa godha. Ishi lafee kiyya mee hima. Laal namichi sun argeeni taaptaa godha riskii isii rabbi bal'iseef jecha argitee laal isiidhaaf. Guys taaptaa malleen akka ashitti mee maaliif na dura deemti. Even taaptaa biraan nu dura deemaa jirti yaa. Min maalan nu? Yaani Turkii. Wanti nyaata siim kaardii si fidee dhufu ashitti. Namichi kaminni ka arge. Muka si keessaa muree amma deemu fi isin hunduu ulfooftanii booda nama sokatu heddanii dhagaye wallahi Oromoo. Namichaan kami ka arge. Ilma Ajaasan Gammadaati. Enna intala rakkinuma isii argeetiin hin gargaaruu barbaade. Rakkinuma isiitti bicha qarshii kafalee fi bilbilee fidaa jedhee jechuu sanuu jechuu yuusii garuu wanni garaa nama nyaatu baay'ee jira achi keessatti maaliif milkii nama mucattii hadiiqaa guyyaa meeqa bulte dhaqee waraabee miti gaafsanillee ijoolleen sun itti yaate milkii arrabsaa turte si gale maaltu si galchee minaan mee nama ulfaa nama kararratti gatan nama fuudhee viidiyoo waraabee uummatatti as baase sababa milkiin viidiyoo san bira dhaabatee waraabee intalli sun hiree akkana argatte jecha argite dhiis hireen Awustiraaliyaatu itti hafu abaaboo afur gaayis hireen Awustiraaliyaallee itti hafu hiremmaan kararraa baatee mana keessatti da'uu fi hospitaalatti nama irraa kafar godhu argattee da'uun isiitu baxaamitti kunuu waan hin argamne jechaadha. Saaf olaala. Akkana jedhin ijoolleen hundinuu hundeettii booda. Abaaboo takka gaayis. La ilaha illallah. Sii galte kana taap godha taapin hin jiru gaayis abu. Sii galte waan kana taate fuu jechuu. Waan kana taate fuu Oromoon gargaaruu Oromoon waan tokko yoo wal harkatti arga waan sirna wal gargaaruu qabaataa warratti busheessuun qabaatu waan carraa argattan kamuu beeksisuu himuu hin dadhabina. Amma laal intalli sun mucaan lama itti ulfeessee gateetti biraa deemee milkiin bira dhaabatee viidiyoo waraabee intala. Double no guys lamaan baay'isaa jira hunduu lamaan baay'ata guys. Asan hawwii tokkollee qoshashaa bushaa. Dhiira taatu koofiyaa darbi yookaan immoo taas jalateetti afaan hin banin wuxaa akkasii. Maan dhawusu. Asan amma abdii tayyii bu'aa qollee sima wajjin baaletti dhalateere. Eenyuyyuun. Abdii tayyii bu'aa qollee beektu iyyuu baga wallaalte wallahi kiyyaa sagatee kobootaa tokko. Eenyu. Abdii tayyii bu'aa qollee. Hin beeku. Mucaa faranjii fuudhe tokko jecha biyyatti ilaal ji'a har'aa gisee biyya jirru san
yoo fincaanillee gadi ba'e ana waamata. Mucaa jaartii faranjii fuudhee waggaadhaan gaafa birthday kabajuuf sani. Maal jechuu? Intala mucaan kun ilma biyyaatti ilma gosaati taa'irra. Garuu suuraa isaa yaa faranjii yoo waliin arga. Hiike jedhiinii naan jedhe. Wallaahi itti maan faranjittitti. Yoo biloot taatee Itoophiyaatti hafta sagate. Maashaallah. Ayutti filtarii ala bahi jedhiinii. Filtariidha. Asante. الرقم الثالث لما نخلص هتشيل الكرسي ده على راسك. تمام. اي تايمينج جايز موتوري كنا ناني بنا جيت تلا افتح الجولة. الله هنفذ الحكم. يلا نفسي كسرني روشو كيسترونيسي لينشا نما تم جرغسي قال تومي اصلا ايوه. ندبني ما بين ندبني سينريفتي سيتني بيتن شباب تكبيس. انا شايل الكرسي يا اخوانا تكبيس مع بعض يا اخوانا وشير اللايف من السهم التحت. شير اللايف من السهم التحت يا اخوانا. شير اللايف من السهم التحت. ما عندك شي تسلم مستوى يا سلطان. ولا عندك اهل ولا حد بيهدك ما عندك شي مستوى. اهل عاديين. خلصوا اللي عليك. فين الاسد اسود اللي شباب. تورينا زمان؟ انت اسد زي زمان يا مبارك. شباب أيوة. شيروا اللايف من السهم التحت. شيروا اللايف من ما السهم عندك التحت شي يا اخوان. مستوى. قالوا لي خلاص دي ما عندها مستوى مشوا. لا شيروا اللايف. ما اصبر اللايف اصبر بس انا حرد عليك ما تنزل لي لا احكمك. شباب شيروا اللايف من السهم التحت يا اخوان. لو بلا 3 لو ما حكمتيني انا بنزل. عشان ايه؟ انا اوكي بعمل يعني ما في حد اوكي بيديني. ما أوكي. عندكش ناس. اوكي اهو اوكي. في التريبل ده عندك كم؟ 133. لا حول ولا قوة. 133 قاعدين وانا بشيلك كرسي. 140. لا حول ولا قوة الا بالله. شباب لا فرود جايز. فرود يا ناس. لا وردة واحدة. جايز. وردتين. ويو وردتين يا ناس. سليم بايس. وردتين يا ناس. وردة ولا واحدة. بدوك. كف. اخوانا اسكور في الدبل. اي حاجة تريبل يعني 1000 ب3. شباب شيروا اللايف يا اخوانا. شيروا اللايف من السهم التحت يا اخوانا. نشيل الجولة دي. توزع جلاتك. شيروا اللايف من السهم التحت يا اخوانا. شيروا اللايف. سليم. كبسوا يا اخوانا مع بعض يا اخوانا. نشيل تريبل ما يروح يا اخوانا. تريبل ما يروح.
نزل سكور هناك يا اخوان. فتحي والسنار كفوا منك يا اخوانا. مع فتحي يا اخوانا، مع عامل فتحي، سديني لا. مع فتحي يا اخوانا. التربل ما يروح. 100 ب 300. يلا يا اخوانا مع بعض، يا اخوانا مع بعض نشيل الجولة دي. لا يا اخي نابل شباب يا اخوانا، سكور يا شباب، سكور سكور يا اخوانا، سكور. كينج انزل بيقول لينك. لو ما حكمتني ده مع السلامة. عشان ايه؟ ما عندكش، ما في حد بيحبك. خلاص نزلي. ما بنزل شباب. نزلي خلاص نزلي. جولة يا ما اقدر انزل. خلاص زي نزلي. انت ما ذات. لا حول ولا قوة. انا بنقول بعدين هنا. خلاص نزلي خلي بالله كده. عليك. ما عندكش مستوى. شباب شيروا اللايف ولا يا فرنج ولا فرنج ولا جني بدقوا هنا. ناتي شيروا اللايف من السهم التحت يا اخوان. قال عندي دبوسو ناجي سوبي عرب اتم سي سوفي دبرتي لتنا من نيسان تكبيس مع بعض يا اخوان، تكبيس وشير. هلو. هاي والله لو دراجون كان قاعد في اللايف ده، يا ريت لو كان دراجون قاعد في اللايف يا اخي. ما عندي مستوى للأسف، للأسف ما عندي مستوى. والله يا الناس العرب لو بناتهم عملت كده بموتوا الناس هسي، لكن ما عندكش مستوى ولا حد بيحبك. انا فكرت زي زمان. معلش انت بس جيت وما في داعم، لكن بجيك يا مبارك يوم وانا عندي مستوى عشان اوريك الله واحد. لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله. حسانة خليك عندك حسانة معاي. ماشي. سلام. مع السلامة.